بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إن شاء الله كوني بروتا كينيا كتاب التجويد المصور إجا تجويد المصورين مجوزي تكفى في لما فايسا برنيها الرجينير الحمد لله كتابنا تجويد المصور وهي تجويدات والقبته وما إنجد درسي أمري وان كان قديتي jalqabarraa hanga kanaa gadi hunda isaatu namni sirriitti hubate waa'ee tajwiidaa hubateera. Waa'ee tajwiidaa waan kanaa gadi finneerru jechuudha. Waa'ee tajwiidaa wal qabatu hunda isaatu finneerru. Kana booda maaltu jira? Akkaataa barruu Qur'aanaatii fi sadarkaalee barruun Qur'aanaatti barraa'ee fi waan kana waan akkasiiti malee waa'ee tajwiidaadhaa xumurreerru jechuudha. Alhamdulillah. Akkasi. Inshaallah الدرة موسى متى درين نترجر مراحل صدركالي تطور مطنى كتابة برو وضبط المصحف الشريف ولتكبو قرآنك وجماعة إيجي إيجا كما بيكمو ومن يرابوتا دراني قبي ergifataan fayyadamaa turan. Ergifataan fayyadamaa turan. Akkuma nuti fakkeenya afaan Oromoo qubee laatiin irraa ergifannee barannu kana zuma sana ergifataa turan jechuudha. Booddee keessa qubee kana kaa'atan. Qubeen kaa'ame kuni qubee hanga tokko kaa'atanii qubeen kun danate. Qubee kaa'atani kanarraa qubeen kun gariin waluma fakkaata. Qubeen jaraa kun fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif baa, taa, saa sadeen kun waluma fakkaata. Haa ta'u tuqaa lama taan qabu saan sadi qabu kana baan tokko qabu kana hin qabu. Haa, haa, jiim waluma fakkaata. Daal zaalis waluma fakkaata. Raan zaanis siinii fi shiinis waluma fakkaata. Saadii fi daadii fi xaa fi daas waluma fakkaata. Booddee kana addaa guurame malee jechuudha. Akkamitti beekan jarri haasoma jaraarraan logaa isaaniiti waan ta'eef sanumarraa beekanii nu hubatan jechuudha. Sanumarraa beekanii jechuudha. Haaya. Amma gaa bara kam akka hammanuuf galee bareechee tuqaan hojjetame kuni eega rasuula rabbiitii alayhi salaatu wassalaam. Kutiba al-Qur'aanul Kariim jedhe. Qur'aanni kabajamaa ta'e ni barreeffame. Zabana nubuwwati. Zabana nabiyyummaadha. Khaaliyan qullaa haala ta'een minan naqxi tuqaarraa cibxii isiin jedhan. Isii sanarraa qullaa ta'ee washakli bifa hamma irra jiru kanarraa qullaa ta'ee biftinni amma irra jiru kun fataa qaba, kasraa, dammaa, tanwiinaa akkasii qaba. والهمزات همزاري غرغر الله على عادات العرب همزاني سنجردوج عادة عرب الرتي في الكتابة بروك ستي آن ذاك يرو سناف بروك ستي أكاتام كن هنجرو تقاتو كن هنجرو فتا كسرى ضمان هنجرو تنوين هنجرو ولم يكن ذلك سنمو هنتاني تقاربون فتكسر ضم دبون سني يشكل عليهم كنسان الرتي أركس تاني كنسان الرتي أركو في دنتاني فهي إذن لغتهم لغة ثانية وانتي لغة ثانية وانتي وهم إسانس أهلها آلي لغة عربا سنوانتي في إسان نما فاهما يتكلمون بيزي نمان دبتا ويقرؤونها يسيد نمان قرآن ذي ummata barruu fi dubbisuu illee hin beekne ummata akkasii turan jechuudha. Ummata dubbisuu fi dubbatu illee barreessuu fi dubbatu illee ويقرؤونها إسيني قرآن بالطبع طبيعة مساتين والسلقية مسانيتين قرآن ججو طبيعي في سلقين استقما طبيعة ججو مساتين
akkasitti qara'an jechuudha. Amma barruun ammaadha. Akkuma argitan kana xiqqishoo bultee akka suuraan hundi mul'atu. Akka argitan kana haala akkanatti barreeffamaa ture jechuudha. Siigalee kunoo lafee irratti, kalloo irratti, wama adda addaa dhakaa irratti, dhakaa waan akkasii waan akkana irratti barreeffamaa ture jechuudha. Ammalaa barruun kun fataa kasraa wahii hin jiru, dammaa wahii hin jiru, tuqaa wahii hin jiru. Siigalee maal jechuudha hin beektaa amma kana? Hin beekamu jechuudha. Akka waan fa'asqaynaakumuu waan akkasii wayiiti haala akkanaa ture jechuudha walaa kulli haal. Ayyee ol buti. Nuqxul i'raab jedhe. Tuqaan i'raabaa kan harakaadhaa uumamuu isaa jechuudha. Tuqaan harakaadhaa. Tuqaan harakaa kan kasraa, dammaa, fathaa uumamuun isaadha. Yeroo kam jalqabe isa jedhu laal. Wamaa intishaar islaam. Islaaminaan faca'uudhaa wajjin في أرجاء الأرض نانو دكي كنا ودخول الأعاجم ومني عربا تئن سين ووجن فيه عربا كيسا واختلاطهم لاكمو أمة أجما كنا وجن بالعربي عربت بدأ نجل كبه يظهر ملأته التي اللحن الدقنقري في اللغة العربية لغة عربا كيست مما دعا العلماء وان وامر كنتي علماء إلى وضع جركاؤت علامات ملتول العراب حركات فتح كسرى ضماداف لينحو الناس وكان من ديمف نحوها كرا فتح كسران ضمان ديمت فقام أبو الأسود الدؤلي لفاك برجات مسجلت كندوه هجرارا ندابته بنقط المصحف الكريم قرآن كبجماعة تقاط تقولون نقط الإعراب تقال إعرابا تقا حركانا سببك بسببا وهي زمان علي كيستي علي بن أبي طالب كيستي نمني وهي قرآن قرأ إن الله ورسوله ما جاء سورة توبة كيست إن الله بريء من المشركين ورسوله جري قرأ أن الله بريء استغفر أن الله بريء من المشركين ورسوله جئ قرأ سلا ورسوله جتشود أكين يمال جتشود ربيني أن الله رب بريء قل من المشركين مشرك توتر ورسوله جئ قرأ إرجما سار لي قل جد سلا ورسوله إرجما سار لي قل سجدوا إرجما سار لي قل جد سلا ضمات كرامو كسرات كرأ جد جناني Dhaqee Aliyyiitti himee Aliyyiin bakka Abul Aswadiin ka'eeti waan akkasii hojjedhu jedhee itti himee jennaan Abul Aswadiituma diduu booda akkasitti gaa nama tokko naa godhe ennaan nama tokko godhee fi maal godhe gaa barruu eegale. Ol buti. Fataa kasraa dammaa akka godhutti jalqabe. فجعلني قد دبا أبو الأسود علامة الفتحة ملته فتحة نقطة حمراء تقادمت فوق الحرف المفتوح كبي فتحة قبا تقاوهي تقادمت وهي كاي وعلامة الضمة ملته ضمة نقطة حمراء تقادمت أمام الحرف المضموم حرف ضمات فندرت فتحان قبال ضمّا فندرت كاي وعلامة الكسرة ملتو كسرة نقطة حمراء تقادمت تحت الحرف المكسور حرف كسرات تجلت أما الحرف المنون أمو حرف تنوينة كم فتحتين كسرتين ضمتين فنقطه تقال أقوليك بنقطتين تقال ما انجج تقال ما أما فكينيا في لاهونو سورة رتي وارجتن تاتني فندرتي باقا جدو هني maal jechuun amma kasraadha miti kasraa tuqaa diimtuu jala kaa'e amma immoo kunno ammas geengoo itti maramtee jirtu funduratti agartan sunis maaliree fathaa irra keessa kaa'e jechuudha.
والبوتيكا كان برامس. كنو أمس ضم لا تقع جينجو تمرمتي جرتو كان تقع لما كان كاي جينجو تمرمتي جرتو تن تقع لما سوني مال جتشو ضمتين جتشو أمس تقع تقمو جينجو جرسون فوندرتي كان كامي مال ضماتو أكسنا جتشو كل له قانتون جرأ قرآن الجسلا أنا كسي قول جتشو كوني مالي تقع فتحا في كسرى ضما حالة كانت كاي جتشو أبو الأسود سبحان الله اجتهاد ثاني تنجتشو أكا كنان فتا كسران أكا بيكمو. قال الإمام أبو عمرو الداني إمام أبو عمرو الداني النجري في كتابه كتاب سا المحكم في نقط المصاحف جدو كيستي فاختار منهم أبو الأسود صحابة الرانم فلتي أبو الأسود رجلا قرباتكم من عبد القيس والرا عبد القيس الرا فقال نجد خذ المصحف قرآن فودي وصبغا هلو وهل فودي يخالف كان فال والأب لون المداد بفا برو قرآنات كول فالس قرآن قلم قرآن برفمتي ضما فرد فإذا فتحت الشفتي ويتن أدبني قرأي إديك يلمان فتحادان فانقط واحدة تك دقباكا فوق الحرف حرفي قبا وإذا ضممتها ويتن قبيتك ضما قريك رئمو النقطة تقع إلى جانب الحرف كنا قبي سنات فندرسيت وإذا كسرت وإذا كسرا قريك رأي فاجعل النقطة نقطة سنقولي في أسفل الجلسات فإذا أتبعت شيئا ويتنهرد في مو من هذه هرد سيسي من هذه الحركات حركتي فتا كسرى ضما سنة يون هرد سيسي قلنا أي تنوينا فانقط تقى وهي كاي نقطتين تقى لمان فابتدأني جلقبي بالمصحف مصحف جلقبي حتى أتى على آخره تمر سار رحمة فوتي أكستي tuqaa sana kaa'ee jedhe sadarkaa duraati kun sadarkaan duraa akka kanatti ture jedha. Egaa sadarkaa lammaffaa immoo insha Allah itti deebina. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.